بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو المنرومكم فيادا نجاهامي نجيني مال فكاتا أني نجاكوتي الحمد لله رب العالمين. قبايا شيء إني كان نمني إن بيني جرانة فكاتو يوجراتي تأيفس شيء إني برنامجا إشيتنا جتشودا isii kana gadi buufattanii gabayaa mana teessanii xalabattanii fidachuu dandeessanii. Diskaawunii bareedaa qaba amma jechuudha. Dhibbarraa parsantii 30 dhibbarraa akkasuma immoo parsantii 25s ni kennaa jechuudha. Kanaaf gadi buuftanii akka irraa fayyadamtanis ni jedha. Akkaataan itti isaatti xalabatanii yookaan diskaawunii isaas wajjiniin ilaalla jedhee yaada. Hamsiyaatu fi sheer laayik sabskiraayib godha isiniin jedha. Asuma warroonni yuutuub chaanalii kiyyaa sabskiraayib gootanii jirtan hedduu tokko galatoomaa maatii koo ta'uu keessaniif. Yeroo dhuftanii xalabachuu barbaaddanii akkanattiin keessa yoo seentanii jettan akkanatti miccuu isinii baasan iyyuu jalqaba irratti iyyuu jechuudha. Kinoo gubbaa kanarratti diskaawuniidhaan isaas ni mul'isa. Haga parsantii 30 jechaadha dhibbarraa hin qaba. Koodis qaba. Koodii isaas kinoo koodis itti galchuu dandeessanii. Koodii garuu yoo barbaaddan ta'e qofatti galchitu yookaan immoo waliin ilaalla jechuudha. Kinoo koodiin bakka kanaa ammasii kanattiin kan mul'ataa jiru kun koodiin isaan jira. Gadaa 30s parsantii 30 irraa jechuudha. Dhibbarraa parsantii 30 asittis akkasuma ni mul'ata jedhee yaada. Akkasii dhibbarraa 16s 20-25tti jechuudha. Amma immoo akkaataa itti fakkeenyaaf amma yoo waan tokko xalabachuu barbaaddee saayizii isaa beekuudhaaf wajjiniin ilaalla inshaallah bismillahi. Ani amma fakkeenyaaf hooma ta'e tokko irraan godhee isinitti agarsiisa. Kinoo amma fistaana kana hin xalabadha yoo ta'e saayiziidhaan isaa kinoo jala kana jira. Kuni gatii isaa 87 jedha. Kun ammoo saayizii isaati. Saayizii isaa akkanattiin bareechee nuuf baasa inni jechuudha. Ismoolii, miidiyemii, laarjii, eks laarjii akkanattiin nuuf fida. Yeroo akkanattiin nuuf fidu yoo ismoolii yoo taate xiqqaa yoo ta'e isa sana, miidiyemiin ammoo xiqqoo isa guddaati. Laarjii anamma laarjiin filadha. Yeroo filadhee ka'een booda dhufee adii kanan godha. Kinoo adii isii kanan jechuudha. Adii kanaan adiitu beeka jedhu kana wantuudha. Achi boodaan shaantaas jiru kana keessaan naaf dhufa. Ammas ittiin dabalachuu barbaadde ta'es jechuudha. Amma fenshinii kana ittiin dabaladhe yoo ta'e dhufee ammallee gatiin isaa 89 jedha. Akkas dhufee laarjiin godha. Ammallee adiin kanan tuqa. Adiitu beeka jedhu kanan tuqee fudhadhee jira jechuudha. Of duuba deebi'ee kinoo as biraan dhufa gubbaa irraan jechuudha. Amma qaraan fudhee keessaa qabu walittiin gatii isaa waliigalaa. Gatii isaa waliigalaa riyaala 616 ta'ee jira asitti jechuudha. 616 akkanumatti dhiisee cheekiin godha bakka kanattiin kinoo. Yeroo kana maal jedhee dhufa kinoo akkanatti anqarallee waan fidadhee jiruufin jedhee kinoo amma fakkeenyaaf iddoo kanniin walumaa galatti iddoo kanniin barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Kuni kaashiidha. Ka gubbaa irraa kaashii harkatti sii fidanii
manatti sirraa fudhatu jechuu mallaqa. Ka gubbaa irraa jechuudha. Kaameraa ittiin irra jiru kun. Ka gad aanu kanarratti parsantii 5 siif qannasaa 616 ture amma immoo 585 gadi deebi'ee jira. Isinitti mul'ata yaada. Achi booda ammalleen yoo kasarraa faarraan fidattan ta'e parsantii 5 isiniif gadi bu'a. Amma bakkeetti diskaawunii itti godhannutti hin dhufna. Diskaawunii kinoo bakkee kanatti hin godhannaa. Asirraa hanga asiitti jechuudha. Argaa jirtanii miti kinoo isa kana keessan dhandhee cu'eessiisan cukaasna. Yeroo cukaasni kinoo parsantii gadi nuuf bu'u inni nuuf mul'isee jira. Diimatee nuu dhufa. Parsantii 25 au parsantii 30. Anama parsantii 30 kanarratti hin dhahaa. Riyaala 100 fi birrii 4 bu'ee jira jechuudha. Kinoo akkuma argitan kanatti diskaawun asittiin seevii godhii jedha diskaawunii isaa jechuudha. Nuuf bu'ee jira. Amma akkasittiin cukaaseef duuba deebi'ee ilaala gatiisaa. Kinoo dura 616 ture. Sarraafaadhaani garuu sarraafaadhaani yoo ta'eef 600 fi meeqa dhufe amma 486 dhufe. Yoo kaashiis barbaaddan ta'e yoo barbaaddan ta'e gubbaa irratti ol deebiftu raayitii isaa kana jechuudha. Bakkeedhuma geeddartu raayitii isii kana kinoo gubbaa irratti ol deebisaa. Yoo gubbaa irratti hin deebisee 616 ka ture sun 534 ta'a. Diskaawuniin qoftiyyuu 104 ta'a jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Xarbachuu dandeessu isiniin jedha. Achi booda fidachuu dandeessu. Anamatti waan fiduu hin barbaanneefin of duuban deebi'a. Galatoomaa Hamziyaa Tube sabiskiraayib laayik sheer godha. Huccuu daa'immanis barbaaddu, huccuu keessanis barbaaddu, huccuu nam guddaas, huccuu qorraas akka barbaaddaniin hin jiru jiraas keessa jechuudha. Mana keessanittiin isinii fida. Uffata gadi hin ba'an kamuyyuu ta'e kamuyyuu baqa beebii ijoollee illee taana kinaas jalan indiska jiru kan jalatti ijoolleedhaafis uffata qorraas namoonni manatti fidachuu barbaaddan warra dhiiraas akkasuma baay'eedha. Garabi baay'ee jira. Meeshaa mana keessaas xiqqoo qabu garuu isheen kun baay'een qabu meeshaa mana keessaa waan ta'e baay'een qabu garuu haa ta'u wantoota akkanaa kanneen kinoo qaba. Firaasha algaa baxxaaniyaadha maal ma'aasa akkas qaba waan bareedduu qaba. Irraa fayyadamaa ta'a. Hojiin irraa haa fayyadamnu isiniin jedha. Hamziyaa Tube sabiskiraayib laayik sheer gochuun hin dagatinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Fi amaanillah.